Wayne lammi ilaaladdoonni jiru. Asirra ba'e ilaala amma akka dheeratu mukti. Kana irraa gadi qabaqamee bool'ichatti naquuf ilaaladdoonni jiru. Nama nazzansiisu miskiin jaarsi kiyya. Ilaala. Asirraa daka kanarraa gubbaa kanarra ba'e. Wayyo gudee akkan kufne ante. Mucaalleen qabnu na qoccaata oo deemte. Ay gudee. Ilaala kuffise kun gadi tokko. Ila ishee sana hiixadhu muri yoo sii danda'ame fuuldura kee garasii. Warra dhiibsee ta'uudhaan jira. Anis biyyoo guuraan jira bir nama na qaddamuu dhabe malee. Kun manattan biyyoo guuraadha madaabaraa kanaan argitanii kun guuraan finne ammayyuu kun mana ciisaati. Hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo labbakkartan isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha. Nutis jirra har'a akkuma beekamu iddoo kana jirra. Lammiin ilaala muka kana kukkutee boolla keessatti guutaa jira. Boolla wayituu biyyoon kan qofforame ture. Innaa kun oola muka kana akkasitti kukkutee keessatti naqaa jira jechuudha. Isinitti fagoo jira na fakkaate. Achi keessatti gadi naqaa jira. Shinti beetii duuchinee jirra lakunno. Shinti beetii dheengaddaa. Ani dhufne xiqqoona dhukkubeetu nafe lammiitu dhufeetti sirreesse shinti beetii jechuudha. Amma samoona kana muka sirru kunnaa bishaanis hin gashinaa. Naa lammiin akkanatti kun muka cicciree boollatti gadi naqaa jira. Boolla tokkotu ture. Sinittan agarsiisa qoy boollicha. Boolla shinti beetii osoo hin taane kun olaala boolla isa kana argitani kun shinti beetii duuchineerra argaartonti gaafa sana biyyoon akkasiin turre naachi immoo olaala akkasala gubaa jiru gibbii sana keessa. Innaa kun lammii arga muka jira muka jira lammiin jechuudha. Gobaziidha wanti lammiin kun ola boolla kana biyyoo keessaa qoffurameeyyu dur kun asitti amma akkanatti wal qixxeessuudhaafidha gibbii jechuudha. Birraa kanaas gallaa waan ta'eef ganna ishii kana bicha mana kiraa teenya. Lammii ilaalaa kun dhagaraa fitate. Innaa kun akkasittiin lafa qofforaa lammi akka turkuta. Kun akkasittiin haala kanaan hojiirra jirra. Argitanii guddateera yoo mukichi sila. Gaattirashiin sun illee hin cirru garuu yoo qamaqqamiin beeku malee.
Kana maaliif seetanii? Maa kun isa boolla dabar. Kun iddoo kanas jira boolla. Kunillee baay'ee miti garuu. Goobas. Lamni. Goobas jedhamte lammiin ilaalaa kun. Akkasitti haala kanaanii muka kukkutaa jira jechuudha. Maafan birrii baasaa ani in hojjedhu jedhe. Ani immoo dhaabbadheen viidiyoo waraabaa malaan godhate danda'een kukkutuu kana. Achumatti dhiisaan iyyuu nan gottota. Dhugaa kanan gottota dhiisi. Maalan godhare kunis hojiidha bir. Kunis hojiidha beektu. Silkiinis. Ijoollee xixiqqoo sana ilaala lammii ilaaluu dhufanii. Amma inni margaa gaa deebi'ee dhuguun. Goobas lammii. Wayne maalan godhare kanuma illee gottotee gargaara lammii ka'e muka kana argitanii kana gargaara lammii kun argitanii kattaan boolla keessa buusa no hojjechaan jira ishaanis lammii qofa miti. Kana argitanii anadha kan gottotaa jiru laala. Kopheen oolii kun ishiin tibeetii laala akkatti dugdee jiru. Uraansa iyyuu mul'ata amma kun ganaa bana maladda iddoo waraqata adii sanadha uraansa. Ishee kunoo goreera. Dadhabdee? Maa kara gubbaatiin kuttuu mataa suma saasaa. Udduu isaa taa'u booda qoraan ta'a. Maal ajje kuttee isaa? Yeroo goggogee fi nu caba bareen. Areeja keessa si bu'asu ta'e. Lammi mataa gubbaa irratti kuti ilaalchee isaan. Dhiisisa jala. Didee kaaju. Ani la caafii ishee sanarraa kutii buusiin jedheen. Didee. Wayne kanaan dura abukaadoo laddoo kana kanatti dhaabeen ture. Inni siin cabu barzimmatti rakkataa jirta. Dadhabe. Kootu qabistee aannan godha.
Ijoollee nan dadhabe. Deemee tanan dadhabe. Abshir bakka lammishoo koo. Danda'ee rukutu waan dhugaa waaqa. Wayne inni mama isaa ta'a qoy. Mama isaan godhadhasa. Argitanii muka kofeessuun basuma qaxxi kan jedhe ishee dhugaa mama isaadhaaf yeroo mucaa kiyya kiristinnaa kaasuuf. Qosti kun mama isaa ta'a. Kuni ilaala kun mama isaan dabara kun bareechitanii jennaan ilaala. Dhugaa nani wanni ta'a. Na kun olaamiin akkasitti haala kanaan har'a misoomarra jira isiniin jedhaka. Dadhabe lamme. Maatii kuma tafe karaa kanaan cafacafi. Lammishoon dadhabe jiru. Inni akkasiin haala kanaan kana kunnee wanni dhufne maali kun yooga akaafaan eessa jira isaanitti kenni ta'e balballi kun cabee jira jechuudha wanni isaa gana sirreessifna. Uy, biyyesuus.